Guyyaan har'aa ayyaana yaadannoo qulqulluu Yohaannis ilma bakakkaa yookiin Yohaannis walda nagurgaaridha. Tokkos guyyaa yaadannoo duuka bu'aa qulqulluu Indiriiyaasidha. Tokkos guyyaa yaadannoo mootota Abrahaa fi Atsbahaadha. Tokkos guyyaa yaadannoo abbaa Malkiiseedeqidha. Qulqulluu Waaqa tokkoo Ameen. Gaafa guyyaa afurii. Guyyaan har'aa ayyaana yaadannoo qulqulluu Yohaannis ilma bakakkaa yookiin Yohaannis walda nagurgaaridha. Tokkos guyyaa yaadannoo duuka bu'aa qulqulluu Indiriiyaasidha. Tokkos guyyaa yaadannoo mootota Abrahaa fi Atsbahaadha. Tokkos guyyaa yaadannoo abbaa Malkiiseedeqidha. Sugni isaanii hunduma keenyarra oolee kan bule ta'u. Dhaggeeffattoota keenya akka fedha Waaqayyoo ta'e har'a seenaa qulqulluu Yohaannis ilma bakakkaa fi seenaa qulqulluu abbaa Malkiiseedeqiin argachuu waan hin dandeenyeef nuuf kolchaa. Har'a kan qulqulluu Indiriiyaasii fi qulqulloota Abrahaa fi Atsbahaa isiniif dhiyeessina. Waaqayyoon waliin haa ta'u. Ameen. Duuka bu'aa qulqulluu Indiriiyaas. Indiriiyaas jechuun hangafa jabaa jechuudha. Innis obboleessa xiqqichaa duuka bu'aa qulqulluu Phexros yoo ta'u kan dhalatee guddate Beetisaayidaatidha. Abbaan isaa Yoonaa jedhama. Qurxummii kiyyeessa ture. Boodas yoo umriin guddatu seera horiitii baratee duuka bu'aa cuuphaa Yohaannis ture. Isa birattis baatii ja'aaf tajaajileera. Yommuu gooftaan Qorontoosii deebi'u yeroo cuuphamutti waa'ee isaa dhugaa ba'umsa dhaga'ee duukaa bu'eera. Kanaanis duuka bu'aa Kiristoos jedhamuuf ga'e. Yohaannis Wangeelii Yohaannis boqonnaa 1:47. Qulqulluun Indiriiyaas tajaajila jaallatamaa kenna tures. Yohaannis boqonnaa 6:9. Biyyi lallaba isaa Liidaa taatus biyya hedduu keessa naanna'ee barsiiseera. Gargaartota 72 keessaa Filimoonaa waliin yoo deemu warra waaqarkeetti bulu bira ga'e. Filimoonaan faarfataa ture. Innis waaqarkeen ormootaa waaqayyolii harka namaan tolfaman warqee fi meetii irraa kan tolfaman jedhee yoo faarfatu namootni dhaga'anii walitti qabaman. Isaanis namoota walitti qabaman kana barsiisanii cuuphaniiru. Liidiyaa dubartii jedhamtus du'aa kaaseera. Kana boodas ummatichi amanee kun hojii gaarii irraa akka duubatti hin jenne barsiisota, lubootaa fi diyaaqonoota isaan barsiisan akkasumas bakka kadhannaas kenneefii gara biyya biraatti deemee jira. Biyyi inni itti adeemee barsiise kunis biyya namni nama nyaatu ture. Qulqullichi kun guyyaa tokko gooftaa waliin nama biraa itti fakkaatee kan doonii keessatti waliin dubbatee fi duuka bu'aa Maatiyaasiin warra nama nyaatu jalaa baraaredha. Duuka bu'aa Indiriiyaas namoota barsiisuuf imala bishaan irraatiin guyyaa 30 kan fudhatu biyya tokko deemuuf doonii yaabbachuuf ka'e. Yeroo kana warri doonii sun isa yaabbachiisuu didan. Gooftaanis nama doonii oofu fakkaatee bira dhufee deemsa guyyaa 30 sa'aatiiwwan muraasa keessatti akka ga'u taasiseera. Indiriiyaas garuu gooftaa ta'uu isaa waan hin hubanneef nama se'ee isa eebbisee ture. Boodarras gooftaan erga itti of ibsee booda Indiriiyaas sodaatee boo'eera. Qulqulluu Indiriiyaas kan wareegame fannifameeti. Kunis akkamitti yoo jedhame Gaaziriyoos iddoo jedhamtu seenee yeroo barsiisu uummatni hedduun waan amananiif lubootni waaqarkee itti dheekkaman. Kunis faayidaan isaanii waan jalaa hafeef ture. Guyyaa tokkos ajjeesuuf yommuu eeboo qaratanii eeggatanitti kadhannaa taasifnaan ibiddi samiirraa bu'ee isaan gubeera. Warri gubachuu irraa hafanis isa qabanii hidhan. Fedha gooftaa ta'ee bariitti Waaqayyoo isaan hojii badaa isaaniitti ni gaafatamu. Ati garuu obsi jedheen. Bariituma sana baasanii fannisaniiru. Kan wareegamaan boqotes muddee 4dha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoo kadhannaa qulqullootaatiin nutti haa araaramu. Sugni qulqullichaas nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen.
Tokkos sarri guyyaa yaadannoo mootota Aksum, mootii Abrahaa fi Atsbahaadha. Mootonni lamaan kun lakkuudha. Warri isaanii mootii Taazer yookiin Ayzaanaa Ari'id fi haati isaanii immoo mootii Ayhawaa jedhamti yookiin Soofiyaas jedhamuun ni waamamti. Warri isaanii ijoollee dhabuun gaddaa turan. Guyyaa tokko waa'ee garraamummaa Waaqayyoo osoo waliin taphatanii Soofiyaan kadhannaa Haannaa haadha Saamu'eel caqastee, isheenis akkuma Haannaa subaayidhaan Waaqayyoon akka kadhattu mooticha gaafatte. Kanaanis kadhannaa koo kan kiruubeel irra jirtu boo'icha koo dhagaye jettee subaayee galtee osoo jirtu abjuu tokko agarte. Kunis gaara irratti muka dhaabbate tokko agarte. Firiin ishees guutuu ture. Cinaan fiixee ishees kan lafa uffisan ture. Namni tokkos ifa uffatee fannoo kan qabdu ulee qabatee dhufe. Yaabbannoo yookiin kortuu lamas qabatee yaabbannicha muka sana maddii bitaa fi mirgaan kaa'e. Mootittii Soofiyaan garuu icciitiin kun galuu fi didee baay'ee dhiphachaa turte. Kadhannaa erga gooteen booda Waaqayyo qulqulluu Mikaa'el gara isheetti ergee ibidda ifaa uffatee kan fannoo qabatee yaabbannoo bitaa mirgaa keessisee Abuna Salaamaa Fireeminaaxoosdha. Uleen warqii harkatti qabate immoo cuuphaadha. Yaabbannoon lamaan ijoollee kee lamaan yoo ta'an kan achirra koranii bu'an immoo namootadha. Firiin isaan nyaatanis dhiigaa fi foon Kiristoosidha jedhee jalaa dhokate. Haaluma wal fakkaatuun mootichattis abjuudhaan mootiin Waaqayyo kan sii kenne hinquu kana hodhu jedhee booda jalaa dhokate. Kanaan Soofiyaan ijoollee lama ulfaa'uun ijoollee lama deesse. Kan dhalatanis muddee 29 bara 312ttidha. Ijoolleen lamaan kun luba Ambaraam irraa ooriitii kan sirriitti baratan turan. Waggaa 12 isaaniitti gara mana qulqullummaa galan. Haa ta'u malee abbaan isaanii waan boqoteef uummanni nu bulchaa yommuu jedhaniin isaan garuu nuti Waaqayyoon tajaajilla jedhanii didan. Yeroo muraasaaf haati isaanii biyya bulchitee turte. Kana booda garuu qulqulluu Mikaa'el Ambaraamiin fedha Waaqayyoo waan ta'eef lamaan isaaniiyyuu siree tokko irratti haa mo'an jedheen. Haaluma kanaan waggaa 19 isaaniitti Izaanaa fi Saayizaanaa jedhamanii muudamani. Akkuma mo'aniin amantaa qajeeltuu barbaaduutti ka'ani. Jalqaba Fireeminaaxoos gorsaa ta'ee masaraa isaanii keessa yeroo turetti isarraa wanta hunda baratan. Nu cuuphii jedhanii isa gaafatan. Inni garuu akka cuuphuu hin dandeenye cuuphuudhaaf aangoo lubummaa akka barbaachisutti hime. Isaanis Fireeminaaxoosiin gara Misiraatti ergan. Phaaphaasiin yeroo sanaas qulqulluu Atnaatiyoos waan tureef waggaa 5 kakuu haaraa sirriitti barsiisee si'ii ol kan seera afaanii fi aadaa biyyattii beeku waan hin jirreef jedhee isuma Phaaphaasii jalqabaa taasisee gara Aksumitti erge. Maqaa isaas Abuna Salaamaa jedhee kitaabota hedduu waliin erge. Abuna Salaamaan erga biyyatti deebi'ee jalqaba mootota lamaan kana Izaanaa fi Saayizaanaa boodas loltoota isaanii fi uummata cuuphee kiristaana taasise. Kana booda amanticha babal'isuutti dadhaban. Manneen kiristaanaa 154 ta'an baay'een isaanii holqa kan ta'an guutummaa biyyattiitti ijaaran. Keessumattuu Aksumitti mana kiristaanaa Tsiyoon kan ijaaran haala adda ta'een ture. Isheenis maqdasii 12 kan qabdudha. Bakka kanatti mana naaf ijaaraa ajajni jedhu waan dhufeef naannoon sun bishaan qaba ture. Ergamaan biyyoo gannataa fidee itti facaasnaan lafa gogaa taatee jirti. Isheenis mana qulqullummaa adda taatee ijaaran. Isaanis mana qulqullummaa adda taatee ijaaran. Mana qulqullummaa kana akka ijaaraniif ogeessota 24 fichiisanii turan. Isaanis namni 12 Giriik, namni 12 immoo warra ijoollee Kiiraam ogeeyyota Xiiroos turan.
Gooftaanis manni isin hojjettan kun akka Yerusaalem ishee samiitii jedhee jalaa dhokate. Moototni kun Wallootti, Shawaatti, Goojjamitti fi Gondaritti bataskaanota hedduu ijaarsisanii jiru. Yeroo boqotan sabbatni Waaqaa awwaala isaanii irratti dhaabatee mul'ate. Seera Ooriitii gara seera haaraatti kan jijjiiran isaanidha. Bataskaana isaan akkasitti bareechanii ijaaran sana diina kiristaanaa kan taate Yoodit Gudiit jaarraa 10ffaa keessa gubdee jirti. Qulqulloonni kun lamaan hanga Shawaa fi Yemeenitti kiristaanummaa babal'isanii turan. Abrahaan dhalatee waggaa 52 bara 362 onkoloolessa 4tti boqote. Obboleessi isaa waggaa 15 booda bara 379 guyyaa onkoloolessa 4 kana waggaa 67tti boqote. Bara isaanitti murteen haqaa hin jallanne. Bara isaaniitti murteen haqaa hin jallanne, hiyyeessi hin miidhamne, diina isaaniis hin balleessine. Akka seera moototaattis karra isaanii duras eegdota hin dhaabne. Akkuma nama kamii addabaabaayii yookaan dirree irratti ba'anii eegduu tokko malee murteessaa turani. Saamtonni horii namaa fudhatan bara sanatti hin argamne. Guyyaa boqonnaa isaaniis Gooftaan keenya hojii gaarii isaan dalaganiin abdii waadaa kennee fi maqaa keessan kan waame yaadannoo keessan kan taasises isiniifan fayyisa jedhee jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo kadhannaa qulqulloota kanaatiin nutti haa araaramu. Sugni isaaniis nu waliin haa ta'u. Ameen. Galanni Waaqayyoof haadha isaa dubroo Maariyaamiif ulfaataa fannoo isaatiif hanga bara baraatti haa ta'u. Ameen. Ilmaan Waaqayyoo addaan qoodanii aangoo argachuuf gadabsanii. Ilmaan Waaqayyoo addaan qoodanii aangoo argachuuf gadabsanii. ገብርኤል ማርያም አበሰራት ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ አላት።